Akkam jirtan? Jirtu? Baga nagaa wal agar. Isin wajjin bona miti kan wal agar. Biyyi nagaa, hunduu nagaadha. Baga nagaa taatan. Kabajamoo obbo Eeliyaas taanaa hoogganaa biiroo qonnaa fi hoogganaa damee qabeenya uumamaa, kabajamtoota itti aantota biiroo, gorsitoota, hooggantoota naannoorraa asitti argamtan, kabajamtoota leenjitoota guyyaa irraa asitti wal agar. Duraan dursee baga nagaan leenjii hojii eebbifamaa ta'eef hojii qabeenya uumamaa bara 2017tiin nagaan isin ga'e nu ga'e isiniin jechuun barbaada. Mootummaan keenya, mootummaan naannoo Oromiyaa hojii qonnaatiif xiyyeeffannoo addaa kennee hojjechaa jira. Hojii kana abbummaadhaan gama hundaanuu raayyaan guddaan qabateetoo hojjetu raayyaa mana kana keessa jiru. Raayyaan qonnaa hojiiwwan qonnaa hundarrattiyyuu jijjiirama guddaa galmeessisuu eegaltanii jirtan. Hojii isin hojjechaa jirtaniin naannoo keenya keessatti osoo hin taane hojiin fakkeenyummaa guddaa qabu, Itoophiyaadhaaf fakkeenya guddaa ta'e, akkasumas Afrikaadhaaf fakkeenya guddaa ta'e gama hundaan raawwatamaa jira. Keessumaa'uu hojiin qabeenya uumamaa hojiiwwan qonnaa keenya keessatti hojii bakka bu'umsa wanta biraatiin hin qabne, hojii baay'ee eebbifamaa, hojii lubbuu qabeeyyiin lubbuu isaanii ittiin dheereffachuu danda'an, lubbuu horachuu danda'an, hojii abbummaadhaan hojiiwwan qonnaa keenya kan biroo gaggeessinu milkeessuu danda'e, hojii boonsaa ta'e, hojii hawaasti keenya sadarkaadhaan irraa fayyadamuu danda'u hojjettanii bu'aansaa, dhandhamasaa hawaasti keenya arguu erga jalqabee oolee buleera. Kanaaf isin namoota seenaa guddaa biyya kana keessatti hojjechaa jirtan, namoota hawaasa keessan jijjiiruudhaaf halkaniif guyyaa dhamaa jirtan. Bara kana hojii qabeenya uumamaa bona kana keessatti hojjennu karaa adda ta'een ogeessi, hoggansi, hawaasti keenya bal'aan qindoomee tokko ta'ee haaluma kanaan dura barameen baran ammoo isaa olitti addatti kan kanaan dura barree olitti hojii kana tokkummaadhaan hojjechuudhaaf yeroo qophii barbaachisaa ta'e yeroo darbe keessatti raawwannee xumurree jirra. Leenjiin guyyaa irraa ogeessonni asitti argamtan fudhachuudhaaf deemtan hojiin bara kanaa hojjechuudhaaf deemnu guddaa waan ta'eef ammuma guddina isaatiin itti yaadamee isinis qophooftanii boqonnaa qophii kana keessatti waan nurraa barbaachisu hunda raawwannee gara hojiitti seenuudhaaf hojii kana sadarkaa biirootitti jalqabbiin kanaan dura ture hojjetamaa ture, dookumantiiwwan qophaa'aa turan, dookumentoota gurguddaan qophaa'anii jiranii qophiin addaa kan itti gaggeeffame ta'uusaa asiin isinii kaasuun barbaada. Yeroo ammaatitti ummanni keenya
Gama tokkoon boqonnaa qophii keessa osoo jirru leenjiin sadarkaa aanatitti gandatti gadi bu'ee kennamuu eegalee jira. Hundi keessan akka dhuftanii akka waliin beeknu guyyaa irraatirraa jalqabnee immoo mobilaayizeeshinii gaggeessuudhaaf hojiin nuti jalqabnee too jirru jira. Kara tokkoon boqonnaa qophii keessa jirra, kara tokkoon immoo boqonnaa raawwii seennee jirra jechuudha. Sagantaalee biiroo qonnaa keessatti jiraniin iddoowwan sagantaaleen itti jiran irratti hojiin kun jalqabamee hojjetamaa jira. Waliigala isaa hojii bara kanaaf karoorfanne immoo guyyaa fuuldura keenyatti jiru labsinee kara hojii kanaatti galuudhaaf sochiin yeroo ammaatti godhamaa jiru kaka'umsi hawaasa keenyaa bakka adda addaatti taasifamaa jiru qophiiwwan adda addaa baay'eessaa xumuramee jira. Kana isin caala namni ragaa ba'uu danda'u hin jiru jechuudha. Kanarraa kaanee bara kan sululoota 6,000 ol addaan baasnee sululoota kana keessatti lafti kiiloomeetira tuqaa miliyoona 1 fi tuqaa 2 ta'u istiraakcharoota adda addaa lafa miliyoona 3 ol ta'u irratti hojjechuudhaaf hojiin sadarkaa karooratti jiru hundi isaa xumuramee jira. Isin birattis sululoonni adda bahanii ragaan isaanii GPS fudhatamee shape faayiliin qophaa'ee fi hojiidhaaf qophiitti jirtanii jechuudha. Kun ragaawwan hojii keenya hojii qabeenya uumamaa bona kana keessatti hojjennu karaa sirnaawaa ta'ee fi karaa siistamik ta'een bakki hojiin kun itti hojjetame hunda isaatitti iyyuu karaa abbaan barbaade deemee tolaalee irraa barachuu danda'uun karaa ragaan sobaa achi keessatti hin mul'anneen yaadamee hojiin boqonnaa qophii irratti hojjechaa turre hojii guddaadha. Hojii guddaa kan dursitanii boqonnaa qophii keessatti hojjechaa kan turtan isinii isa kan irra dhaabbannee gara hojiitti galuudhaaf kan nuti deemaa jirru. Kanaaf istiraakcharoonni bishaan qusatan adda addaa, bishaan baasan adda addaa, daagaawwan gosa adda addaa lafa tuttuqaarraa dhorkuun fi achi keessatti immoo hojii bonaatiif hojii gannaatiif qophii taasisuun hojiiwwan gurguddoon kanaan dura hojjechaa turtanii fi beektan bara kana karaa adda ta'een hojjechuudhaaf qophiin taasifamee jira, xumuramee jira. Leenjii guyyoottan asitti dabarsitan kanaan beekumsa kanaan dura qabdan wal jijjiiruudhaan barumsa yuunivarsiitii fi kolleejoota adda addaa keessatti barattan deebitanii yaadachuudhaan muuxannoo fi ogummaa nu caala kan qabu immoo qonnaan bulaa keenya bira jiru isas qindeessitanii beekumsa keessaniin waliin fiddanii hojjechuudhaan hojiin bara kanaaf karoorfan karaa baay'ee disipiliinii addaa qabu, karaa baay'ee uummata keenya sochoosuu danda'u, karaa ragaa sobaatirraa bilisa ta'e hojjechuudhaaf karaa biirootiin wanti nuti raawwachuun nurra jiraatu hojjechuun nurra jiraatu dursinee qophaa'uun nurra jiraatu hundisaa qophiin xumurameetti kan jiru. Isin sadarkaa keessanitti beekumsa kana walitti fiddanii jabaattanii hawaasa keessan sochoostanii hojii kana raawwachuu akkasin dandeessan shakkii tokko illee hin qabu. Sababni isaa gootanii hojjettanii nu agarsiistaniirtan. Keessumaa godinoonni guyyaa har'aa as leenjii kana irratti argamtan isin mana barumsaa Itoophiyaa qofa osoo hin taane isin mana barumsaa Afrikaati. Harargee irratti wanti nuti laalaa turree fi argaa turre
waan namni harka isaatiin sana hojjetu osoo hin taane arkiteektonni kiiloo 5 irra jiran otoo ta'anii waraqaa irratti barreessanii akkasitti barreessanii barreessan natti fakkaatu. Kun hojii isin hojjettaniin uummata kana gara natti fiddanii baga gammaddan isinii jechuun barbaada. Fakkeenya waa hundaati. Fakkeenya beekumsaa ta'e qonnaan bulaan keenya. Qonnaan bulaan keenya qonnaan bulaan isin qabeenya uumaa irratti barsiistan ganna baranaa masaraa mootummaa deemee hojii dinqii ta'e hojjechaa tureera. Kun lafaa keetii hin dhufne. Waan isin beektanii beeksistaniif. Harki qonnaan bulaa keenyaa masaraa mootummaa ijaaruu jalqabeera jechuudha. Kana caala maaltu nama gammachiisa? Baga gammaddan. Kan kanatti hin gammanne karaa deemtonnii fi guddina naannoo keenyaa kan hin barbaanne hojiin kun kan isaan hin gammachiisne diinonni baay'eetu jira. Diinota misooma keenya jibban jabaannee hojjannee harka wal qabannee tokko taane misooma hojjechuu akka nuti dandeenyutti agarsiisne deemutu nurra jiraata. Deemutu nurra jiraata. Hoggansi sadarkaan jiru, ogeessi sadarkaan jiru waan bakka sanatti ogeessa taaneef beekne, waan bakka sanatti ogeessa taaneef hoggansa taaneef beekne namaaf jecha otoo hin ta'in seenaadhaaf jecha ummata ofiitiif jecha ofiif ofitti bee waan isarraa barbaachisu bahuun dirqama isaa bahuun dirqama lammummaa isaa bahuun barbaachisaa. Kanaaf jaalleewwan koo kana adaraa isiniin jedhu hojiin keessan wanti isin hojjechaa too jirtan waan sammuun namaa yaadu ol hojjechaa too jirtu. Kanan adaraa isiniin jechuu barbaadu waan hojjenne qofa hojjenne jennee gabaasa sobaa waan jedhamu gabaasa sobaa kaansarii guddina keenyaa ta'uusaa hubatamee gabaasa sobaatirraa bilisaa akka ta'uu dandeenyu gootanii hojii keessan guyyaa guyyaadhaan hoggantanii guyyaa guyyaadhaan beektanii guyyaa guyyaadhaan abbummaadhaan qabattanii hawaasa keessa mobilaayiz gootanii sochoostanii wajjin sochootanii akka isin hojjettan asumaan adaraa isiniin jechuun barbaada. Hojii qabeenya uumamaa bara kanaa kabajamoo pirezidaantiin keenya Obbo Shimallis Abdiisaa yeroo hunda hojii qonnaatirraa kan nurraa addan baan yeroo hunda ijji isaanii hojii qonnaatirraa kan addan baan guyyoota 60 hawaasti keenya barmaatilee godhatee akka barmaatileetti guyyoota 60 kana itti eeggachaa too jiru yeroo gabaabaa keessatti ifa ni taasisu. Isiniin jechuun barbaada baay'ee ulfaadhaa galatooma. Maqaan kiyya Ismaa'il Mahammadiin jedhama. Godina Harargee Bahaa hin dhufe. Leenjii kanaa hojii wal qabatee hojiilee qabeenya uumaa bara kana hojii bal'aatu hojjetamuu deema. Nutis akkaataa sanitti karoora guddaa qabannee jirra. Isa kana leenjii kanarraa wanni nuti hubannu hojiilee ammaan dura hojjechaa turreerraa barreewwan ammatti aanu kan akkamitti deemuu teenyaa maal hojjechuu teenyaa waan hojjennu san maaltu nurraa irruudha maal hojjennee adda baafannee jirra kan jiru leenjii kanarratti hubannoo ni arganna jeetii yaada. Nuti amma akka godina Harargee Bahaatti ani dursaa garee qabeenya uumaa godinaati. Hojii kana sirrittiin keessa beeka jechuudha. Hojii kana wajji wal qabatee nuti hojii kana dura hubannoo bal'inaan kenninaa fi
leenjiillee akkasumatti ni kennina. Ogeessotaafis qonnaan bulaafis hubannoo ni kennina. Eegas booda gara hojiitti galanii bara baraan hojjechaa turre jechuudha. Akkaatuma saniin uummanni keenya bal'inaan hojii kana muuxannoos waan horatanii jiraniif hojiilee hojjetan san irra dhaabbatanii safaranii koree qiyaasaatu jira. Ammas koree teeknikaatu jira. Koreen qiyaasaa adda baaseeti hojii san hanga hojjete koree teeknikaatti dabarsa. Koreen teeknikaa eegas booda hojii sun adda baaseetiti gara keenyallee ni dabarsa jechuudha. Aanaa gara godinaatti akkaataa saniin baalaansi goonee ammas gaddeebinee ofiifillee cheeggoodha laalaa sakattaati akkasitti kan fudhachaa turre. Duraanis nuti sobaan turreesi fuulduraas uumama dhugaa san hojjannee gabaasa goona jechuudha qaama barbaachisuuf akkaataa saniin deemna. Hojiin kun akka waliigalaatti bu'aa guddaa qaba jechuudha. Qabeenya uumamaa hojiilee biraa hojiilee qonnaa hundaaf bu'uura. Hojii qabeenya uumamaa yoo bal'inaan hojjenne malee gara hojii biraa nu milkaa'uu hin danda'u waan ta'eef qilleensa jijjiiruu irratti bishaan lafa keessaa dabaluu irratti akkasumas uummanni hubannoo harkatee qabeenya uumamaa kana irraa illee fayyadamuu irratti iddoo adda addaatti gaaguratti galchee deemallee oomishuu irratti ammaasis horii achitti oli qabee horsiisee siistama agartee citaamee horii nyaachisuu ittiin deemuu irratti waldaan irratti ijaaramee bu'aa irraa fiduu irratti waan bal'aa irratti hojjetamuu waan danda'uuf bu'aa isaa amma uummanni illee harkee irraayis fayyadamaa jira jechuudha. Caaltuu Taajira Ibraahimiin jedhama. Godina Harargee Lixaa Meesoo irraa hin dhufe. Akeekni sadaa hedduu takka namatti tola. Qabeenya misooma sululaa kan duraanii daran bara 2017 kanallee milkeessuudhaaf abdii qabna. Hojiitti hiikuudhaaf har'a akkasitti argamne nuti. Kan fuulduraallee kana daran milkeessuuf abdii qabnarra. Godina keenya keessa akka milkooyne nuti qabeenya misooma sululaa kanarra tuttuqarraa bilisa goonee kana biraan daa'imni hidhamee sana akka biyyan teenya hin dhiqabne goonee haala qilleensa naannoo kilaameetti cheenjirraa illee irraa kunuunsa argachuudhaaf hedduu tokko tattaafannee kana keessatti immoo kan nuti achirratti hawaasa keenya wajjin taane hojii biyyee dargaggoota achirratti qindeessine galii karra harkatan goonee jirra kaana keenyatti. Ayyee maqaan kiyya Beetlehem Tasfaayee naan jedhani godina naan irraa dhufe godina Booranaati. Hoggayeen hojii keenya tiim liidarii yookaan abbaa adeemsa hojii qabeenya uumamaati. Ayyee leenjii kanarraa waan guddaa eegna. Hojii kanaan dura hojjenne keessatti hanqinoota nu mudatan gama ogummaatiin kanaaf leenjii kana erga fudhannee booda waan akka hanqinaatti nu mudatan san ittiin furraa jennee waan guddaa irraa eegna jechuudha akka ogeessaatti. Hojiin kun hojiin qabeenya uumamaa akka godina keenyatti hojjetamaa jira. Hanqinoonni achi keessatti nu mudatanii godinni keenya godinni Booranaa hanqina rooba qaba. Kanaaf yeroo baay'ee hojii misooma sululaa kana waggaa dheeraa hojjannee jira. Haa ta'u malee hongeen irra deddeebi'ee waan nu miidhee fi biqiltuun dhaabamtellee agas mara uummanni irraan fayyadamne akkasumas sululoota hojjetaman keessatti illee uummanni waan margaa fi bishaan barbaacha waan deemuuf bakka sululli daangeffamee jiru san horiitti gadhiisuudhaan sululli duraan hojjetame dudduuba deebi'eera. Haa ta'u malee immoo erga 2015 as haala gaariin misoomsaa jira jechuudha. Hongeen kan irra deddeebi'ee dhufe manqa'iinsi qabeenya uumamaa irraa akka ka'e ta'uusaa hubatee haala gaariin waggaa lama kanaan keessatti haala gaariin sululallee kunuunsaa jira. Biqiltuun dhaabamtellee haala kaniin kunuunfamaa jira jechuudha. Akka godina keenyaatti hojii gaariitu hojjetamaa jira jechuudha haala akka qabatamaa amma jirutti. Amma nuti xiqqoo akka godina keenyaatti wanni rakkoo nuti ta'e dhimma kaalandariiti. Kaalandarii naannoo horsiisee bulaa xiqqoo adda amma akka haala qabatamaa amma jiru nu hojii keessa gallee jirra. Muddee tokko jalqabnee haa ta'u malee karoorri akka ba'u akka giddu galeessaa waan ta'eef nu dursinee jalqabna. Yeroo amma ji'a lamaan dhufu kana keessatti immoo hojjechuudhaaf xiqqoo uummanni keenya in dararama hanqina bishaanii fi marra akka ka'e horii isaa qabatee bakka bishaanii fi marri jiru dheedhisiisuuf waan deemuuf hanqinni irratti uumamee jira. Kanaaf kaalandarii naannoo horsiisee bulaa odoo haala seeraan qabatamee addatti osoo leenjiin kun dursee nuu kenname akkasumas immoo sanyiiwwan biqiltuu gosa adda addaa gaafa bitaman qabatamaan godina kanaaf sarvaayiv ta'uu danda'an jedhame addatti osoo xiyyeeffannoon itti kenname dursee osoo nuuf mijatee gama naannootiin kan jedhu gaafii qabaachuu. Tole maqaan koo Abdallaa Ibraahimiiti godina Arsii Lixaa irraa dhufe. Tole akka naannoo keenyaatti leenjiin kun yeroo yerootti teeknooloojii fooyya'aa dhiyeessaa. Hojiin qabeenya uumamaa kun bu'uura hojii hundaayyuu waan ta'eef leenjiin karaa qindaa'aa ta'een dhiyaata. Ogeeyyii humna raawwachiisummaa ogeeyyii cimsaati ogummaa kanaan
biyyeen dhiqamaa ture akka hafuu fi mancaatiin bosonaa geggeeffamaa ture akka dhaabbachuu danda'u biqiltuudhaan bakka buusuudhaaf ashaaraa mirkaneessaa turreerra. Leenjiin kun ammootu yeroo itti aanu hojiin kun akka itti fufinsa qabuu fi akka hojiin kun akka bu'uuraan jijjiiramni dhufaaru kun bu'uuraan jijjiirama akka dhufuuf leenjiin kun kennamaara. Leenjiin kun ogeeyyiin yeroo yerootti bakkaa bakkatti jijjiiramanii ogeeyyiin jijjiiraman kun humna raawwachiisummaa walqixa waan qabaanne hojii kana raawwachuu hin danda'an waan ta'eef baraabaratti kennama. Baraabaratti humna raawwachiisummaa ogeeyyii yoo cimsine jenne hojiin eegumsa biyyee bishaanii hojjennu hojiin fiizikaalaa hojjennu baayoloojikaalaa yoo deeggarree jenne hojii gabbinna biyyee yoo eegnee jenne hojii wabii nyaataa mirkaneessinu hojii wabii nyaataa yoo mirkaneessinee jenne uummanni keenya gara badhaadhummaatitti hin dhufa waan ta'eef kanaaf leenjiin kun bu'uuraan adeemsa hundaafuu bu'uuraa waan ta'eef gabbinna biyyee wabii nyaataa mirkaneessuuf qabeenya uumamaa ashaaraa magariisaa hojii eegumsa biyyee bishaanii yoo hojjennee jenne hojii gama damee beelladaa damee misooma midhaanii damee qonnaa hojii hundaaf bu'uuraa waan ta'eef kanaaf leenjii kanarraa waan guddaa eegnaa humna raawwachiisummaa qixaa ogeeyyiin argatanii hojii wal fakkaatu akka hojjetu godinaa godinatti garaagarummaan tureera. Godina garaagarummaan ture kun akka gara godina tokkootitti akka naannootti wal fakkaataa akka ta'uu fi muuxannoon dura godinaalee biraa irra jiru akka wal fakkaatee hojii bu'uuraan jijjiirama guddaa akka fiduu dandeenyuuf wanna abdii guddaa irraa qabna.